Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan kiyya jirra jirtu isiniin jechaadha. Buleewwan kiyya yeroo dheeraadhaaf isinirraa badeetiin ture. Buleewwan kiyya deebi'ee dhufeetiin jira. Akkam jirtan fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu isiniin jechaadha. Buleewwan kiyya haala kan isinii qabadha dhufe aappii zeenii firii akka ajaa'iba kan isinii dalagu jechuudha. Ayyaa buleewwan kiyya akkuma asirratti argaa jirtan kana ani amma isaanin fayyadamoo jira jechuudha aappii kanaani. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Aappiin akka ajaa'iba kana dalaga. Hayyee obboleewwan kiyya warroonni na jalatti argamtan sheeree laayik koomentii nu godhu hin dagatinan isiniin jaa. Hayyee obboleewwan kiyya aappiin isa kami jechaan keessanii seenaa oolu aappiin akkuma asirratti argaa jirtan kana isa kana. Aappiin kana isa argannaa jechaan keessanii seenaa oolu aappiin kun waan filistoora keessa hin jirre jechuudha. Obboleewwan kiyya aappii kana isinii kaayetiin jira telegiraama kiyya jala yoo dhattan ni argattanii jechuudha. Telegiraama keessa yeroo seentan akkuma waliin biyya nu gubbarratti ni barreeffattanii adam walloo kan jiru kana jala yoo seentan ni argattanii jechuudha buleewwan kiyya isa kana jala jechuudha. Isa kana yoo barreeffattan isiniif baha jechuudha. Ayyee buleewwan kiyya aappii kana akka gadi buufattaniin ni seentan jechuudha. Aappii asii ni seentanii aappiin isa akira jiru kana jechuudha ni agartan jeetii yaada. Aappiin isa akira jiru kana aappii ni buufattan. Hayyee obboleewwan kiyya aappii kana buufattanii yeroo kaatan aappii ni seentan jechuudha. Ani amma akka jadiidatti isin agarsiisu jechuudha aappii kana. Akka jadiidatti isin agarsiisa jechuudha. Hayyee obboleewwan kiyya akka jadiidatti isin agarsiisanii jeetiin jira aappii ni seentan jechuudha. Aappiin cinqiin qabu jechuudha. Aappii abdeet ni gootan jechuudha. Telegiraam isheenillee yoo barbaadan isin naqa jechuudha rakkoon hin jiru. Abdeet yeroo gootanii kaatanitti obboleewwan kiyyaa abdeetii namni wallaalu hin jiru. Abdeet kan jiru tuttuqaa sadeen tananni tuttanii isii tuttanii abdeet kan jiru kan walakkaadhaa tana abdeetiitti kilikitti gootan jechuudha. Tayyib obboleewwan kiyyaa zeenii jawwii kan jiru ka gubbaadha kana jechuudha. Isarra kaattan jechuudha warri zeeniidha. Inni kun ka gubbaadha kana gubbamatti dhiiftan jechuudha. Hayyee obboleewwan kiyya aappiin kun dalaguu fi dalaguu dhabuu isaa walumaan halaallu. Ni eeggattan jechuudha. Ni dhibaa ammaaf koonnektii ta'uudhaaf ni eeggattan jechuudha obboleewwan kiyya. Kunoo koonnektii tahee jira aappiin. Beeksisa qaba gaa appilikeeshinoonni hedduun hoggaa inni irraa dhaabbatallee ammaasittuma deebiftan jechuudha. Ni dhaabbata yeroo duraatiif inni eeggattan jechuudha. Amma koonnektii tahee jira jechuudha ni agartan jeetii yaada. Sa'aatii itti daadhu naan jaa jira. Xayyeef sa'aatii itti daatuudhaaf namni silaa wallaalu hin jiru. Sa'aatii itti daatuudhaaf bakka kana ni seentan jechuudha. Isi seentanii kaatanii ka gubbarra jiru kana viidiyoo isaa ilaaluudhaaf ka gubbarra jiru kana jechuudha. Isa gachuu qaaftanii viidiyoo ilaaltan jechuudha. I'm gonna go fire the reward callback for you. Dheerallee hin qabu jechuudha. Viidiyoon akkana gabaabaa wayiiti. Saniin booda kunoo sa'aatii 11 naa kenne jechuudha. Viidiyoo itti himan amma laale tanaan jechuudha. Viidiyoo biraa osoo hin taane viidiyoo ittiin amma laale tanaan sa'aatii 11 naa kenne. Sa'aatii 11 kana gadi buufatuudhaaf yookiin gad dabarfatuudhaaf misaaleef amma sa'aatii 10 bakka jiru kanatti jechuudha. Isa kana ni agartan jeetii yaada. Isa kanarra gachuu qaaftan jechuudha. Bakka 10 jiru walakkoofsi 10 jiru kana jechuudha. Yoo sa'aatii 30 ta'es bakkuma 30 kana yoo sa'aatii 100 illee ta'e bakkuma 100 kana jechuudha. Akkasumatti gad buufattanii mee amma sa'aatii 10 kana gad dabarfadhu. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan kana obboleewwan kiyyaa an sa'aaticha gad dabarfadheetiin jira jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana akkasiiti obboleewwan kiyyaa mee aappiin kun dalaguu fi dalaguu dhabuu yuutuub seennee walumaan haa ilaallu.
Appiin akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Appiin akka ajaa'ibaa kana isiniif dalaga. Warroonni zeenii isin rakkisaa jirtu jechuudha. Karaa hedduun siistama meeqan itti fayyadamuu barbaachisa jechuudha yeroo kana. Appilikeeshiniin akkuma asirratti agartan kana yuutuubas dalagaa jira jechuudha buleewwan kiyya. Akkuma asirratti waliin argaa jirru kana. Kanaafuu buleewwan kiyya appii gadi buufadhaa itti fayyadamaan isiniin jaa buleewwan kiyya. Akkasiiti buleewwan kiyya warroonni jalatti argamtanis warroonni haaronni dhuftanii sabskiraayibii laayikii sheerii nuuf gochuu hin dagatinaan isiniin jaa warroonni tiktooka jalaanis argamtan guutuun keessanii. Appiin akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Buleewwan kiyya itti fayyadamaan isiniin jaa gabbuufadhaati buleewwan kiyya waa tokko godhuu isinirraan barbaachisu akkuma asirratti argatan sani. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.